bultii keessatti waa hedduutu jira. Bultii qabachuun dura ilaa yaa gurbaa ilaa yaa micattii waa sadii si barbaachisa. Obsa ammallee obsa. Maaf jechuun keessaniin oolu. Namoonni gara sooshaal miidiyaa kanaa keessattuu dhaloonni ammaa suuraa sooshaal miidiyaatii fi suuraalee adda addaa namoonni poosti godhan yoo ilaaltan wannuma jireenyi isaanii akkasitti bareedee isinitti fakkaata. Bultii keessa waa hedduutu jira. Yoo wal dhabde walii dhoysuu, wal gorsuu, walii irra taruu. Akkasumalee akkuma gaafa waliin argin haasansanii miti bultiin. Kanaafu osoo bultii hin seenin bultii keessatti waa hedduu akka jiru beekiti. Obsa sirriitti godhadhu. Yeroo bultii keessattis kan wal dhabdu taate icciitii jireenya keetii jarjartee nama biraan ga'uuf hin jarjarin. Maatinuu, jaarsanuu, obboleessanuu akkuma abboonni jedhan araara jaarsaaf jaartii itille fixaa, itille irratti araarama. Nagaatti.